kabajamtoota daawwattoota keenya kun TV Oromiyaa kan magaalaa Toronto irraa gama keessan darbu. Sagantaalee guyyaa kanaaf qabnu hordofaa. Ani agartuu Shinkifee. kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan qophii guyyaa rantanaa caamsa bultii 30 bara 2011 qabnu tana akkuma baratamtetti oduudhaan jalqabna qophii har'aaf qabnu tana takkaafuu oduu har'aaf qabnu keessatti matootiin isiidha yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessa jiranitti barattoonni baay'een dhababaa akka jiran oduun biyya keessaa baatee fi qeerrooraan nu geesse ibsite mootummaan TPLF fi Itoophiyaadha haala biyya keessa deemaa jiru irraa sodaa guddaa akka qabdu oduun addaat karaa madda addaatiin baate ibsite Itoophiyaa fi Gaanaa gidduutti waldhabbiin dippiloomaasiidhaan uumamte addi bilisummaa uummata Ogaaden hojjettoota addunyaadhaa kan midhaan hiruuf naannoo san jiran harka keenya jira jechuudhaan labse qobsuma baqattoota Liibiyaa keessatti rakkina uumameen namoonni lubbuun gaagame Oromoonis akka madaawan oduun achirraa geessinu ibsite haala kana lakkisee odeeffannoo isaanii wajjin goone irratti ibsa guddaa isinii kennina akkasumattis maayii irrattis oduu boodattis odeeffannoo obbo Garbii Nureedha qeeroo biyyaatii waliin godhees isin dhageessifna hin fagaatinaa isin jechaadha oduu har'aaf qabnu tanagaa babal'inaan oggaatti deebinu yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessa jiran keessatti haalli haqqaan hammachaa akka jiru oduun qeeroo irraa baatee fi qunnamtii biyya keessaa fi yuunivarsiitii keessarraa goonerra arkanneen mirkaneeffanne mootummaan TPLF fi Itoophiyaadha ijoollee sodaachisuudhaaf jettee haalli isiin ittiin duraan dhimma bahaa turtee fi sodaachisuudhaaf qaqqabaa turte yeroo ammaa geeddarachuudhaan halkan yuunivarsiitii keessatti barattoota tokkoon fuutee dhabamsiisaa akka jirtus oduun qeeroo irraa baatee fi akkasumatti qunnamtii yuunivarsiitii adda addaa keessa goonerra arkanneen mirkaneeffanne ijoollee fuudhan kana bakka isaan geessan hagamana ni beeka yoo hin jiraanne warri isaanii gaaffii dhiheessaniif illee deebisaa arkachuu dadhaban haaluma kanaa walitti hidhuudhaan torbaan dabre oduu isin dabarsin irratti akka himnetti yuunivarsiitii Hadaamaa keessatti nyaata summaa ijoollee nyaachisuudhaan barattoonni 1,500 ol madaa'uu isaanii takkaafuu dhukkubsachuu isaanii himnee turre haga guyyaa kaleessaatti jala deemnee qorannee akka irra geenyatti hanga ammaatti barattoonni 600 ol ammallee hospitaala Hadaamaa keessa akka jiran oduun mirkanoofte tunnu ibsite akkaataa summaan kun itti ka'e irratti yuunivarsiitii takkaafuu pireezidaantii yuunivarsiitiidhaa yeroo san keessatti ukkamsuuf ijibbaata godhuuf tattaaffii inni godhe irratti ijoolleen jalaa diduudhaan fincila agarsiifteen ministeerri TPLFidhaa obbo Junaydii Saaddoodhaa daddaffiidhaan cehee akka dhaqqabu dirqamee ture haala kana irratti hirkachuudhaan ukkamsaan isaan godhuuf eegantuun ifa harkaa baatee booda sababaaf mootummaan TPLF Itoophiyaa yeroo ammaa keessatti pireezidaanticha yuunivarsiitii yeroodhaaf hojiirraa dhabanii mana hidhaatti seenaquu isaanii dhageenye mootummaan TPLF Itoophiyaadha haala yeroo ammaa biyya keessa deemaa jirurra akkaan sodaachuun kan ka'een waraana isiidhaa bakka adda addaarra sossoosaa akka jirtu dhagahame oduun biyyarraa baate tunni akka mirkaneessitutti fi qunnamtii biyya keessa goonerraa akka dhageenyetti namoota takkaafuu humna waraana kan dhaloonni isaanii Oromoo ta'an yeroo ammaa keessatti mootummaan TPLF Itoophiyaadha humna waraanaa keessaa baaftee magaalaa alatti guuraa akka jirtuu fi eegumsa magaalaatii fi naannoo isiidhaa akkasumatti magaalaa keessaa fi humna poolisii gargaaruun namoota dhaloonni isaanii Tigraay ta'e qofaan bakka buusaa akka jirtu oduun mirkanoofte tunnu geessituun himte kanumaan walitti hidhuudhaan baha Oromiyaa keessatti qunnamtiin intarneetiidhaa addaan cituu isiidhaatis torbaan dabre kana keessa oduun biyyarraa baate ibsite qunnamtiin intarneetiidhaa kan fiber optics network takkaafuu broadbandiidhaan gallakkifame yeroo ammaa keessatti hojjechaa akka hin jirre yoo himamu mootummaan TPLF Itoophiyaa yeroo ammaa keessatti qunnamtii tana
kan bakka isii barbaachistu bakkaan gahachuudhaaf karaa saatalaayitiitiin dhimma bahachaa akka jirtu oduun karaa adda addaatiin baate mirkaneessite. Torbaanuma dabre kana keessatti caamsa bultii 28 jahaa dhiifamaa waliin manni baankiitii fi quunnamtiin warri intarneetiin dhimma bahu hundi cufame akka ture oduun tun dabaltee ibsite. Karaa dhihaattis oduun bichirraa baate akka himtutti laayina takkaafuu quunnamtii faca'insa elektirikaa addaan kukkuturraan kan ka'een guyyaa afuriif magaalota adda addaa keessatti humniti elektirikaa akka hin turin oduun biyyarraa baatetuun ibsite. Itoophiyaa fi Gaanaa iddutti wallabbiin dippiloomaasiidhaa uumamuu isiidhaa maddi oduu Gaanaarraa bahee fi biyya keessaa karaa adda addaatiin facaate ibsite. Haalli kun kan uumame ifa gaazexeessaan Gaanaadhaa kaameraa TV qabatee biyya seenuuf oggaa deemu dirree xayyaaraa keessatti irraa booji'ame booda akka tahees mirkanaawe. Mootummaan Gaanaa karaa isiitiin karaa ambaasaadaressii Itoophiyaa keessa jiruun iyyannaa takkaafuu qeeqa qabdu mootummaa Itoophiyaatiif yoo dhaleessitu. Haalli kun kan uumame ifa torban dabre keessatti caamsa bultii 25 gaazexeessitoonni takkaafuu joornaalistoonni torba kan TV adda addaa Gaanaatiif dalaganii fi jila daawwannaa itti aanaa pireezidaantii Gaanaa dura bu'anii achi gahan qabamanii sa'a sadii fi hidhaman boodatti kaameraan isaanii irraa guurrame booda. Embaasiin Gaanaadhaa haalli kun birmadummaa takkaafuu walabummaa maxxansaatii fi haala dimokiraasiitii ala itti akka ta'e ibsuudha. Mootummaa Itoophiyaa jarri kun daddaffiitti fi meeshaan isaanii akka gallakkifamtan gaafatullee mootummaan Itoophiyaa if duba deebuu diduudhaan maallaqa ifarraa gurratte booda kaameraa kana gallakkisuu taates mootummaan Gaanaadhaa ibsite. Addi bilisummaa uummata Ogaadeen hojjettoota addunyaadhaa kan midhaan hiruuf naannoo isaanii turan takkaafuu kan World Food Programmiif hojjechaa turan. Magaalaa biyya naannoo Ogaadeen keessa jirtu irratti tarkaanfii fudhatten ifa magaalaa san waraana Itoophiyaa harkaa baafanne booda mana hidhaa keessaa namoota hojjettoota dhaabbata addunyaa kana ta'an mana hidhaa keessaa baafne jechuudhaan labsii kana keessa baaftetti ibsite. Mootummaan Itoophiyaa karaa isiitiin uummanni kun kan qabame adda bilisummaa uummata Ogaadeen jettullee waldaan dhaabbanni addunyaadhaa takkaafuu World Food Program waa takka illee hin dubbanne. Maayyoratti qubsuma baqattoota Liibiyaa fi Tuuniziyaa iddoo jiru keessatti gaaga'ama naannoo san irratti gaheen kan ka'ee ibidda kaampii san irra qabateen namoonni lubbuun isaaniitiin baay'een isaanii yoo dhumane kan madaawees hedduu akka ta'e oduun achirraa nu geesse ibsite. Haalli kun kan uumame baqattoota Suudaanii fi Eritiriyaa gidduutti ka'een takkaafuu wallabbii isaan gidduutti kaateen karaan qaxxaamuraan takkaafuu haayiweeyin guddaanii facufame booda. Uummanni naannoo san jiraatu qubsuma san irratti bobbahuudhaan rasaasa itti tumuudhaa fi qubsuma sanitti ibidda akka kaasan akka ta'e irraa dhagahame. Namoota madaa'an kana keessattis Oromoonni akka jiran oduun achirraa nu geesse ibsitee jirti. Odeeffannaa achirraa arganne tana itti fufnaa hin fagaatinaan isin jedha. Keenya egaa odeeffannoo baqattootaan daangaa Liibiyaa fi Tuuniziyaa iddoo jiran waliin goonetti isin deebifna. Namoonni har'aaf qunnamne kuni obbo Sufiyaan Mahammadii fi adde Hannaadhaan dura adde Hannattiin isin deebisa. Adde Hannaa dhugumattuu jiruun baqaa nama hundaafuu hamtuu akka taate nuuf galti. Keessaafuu dubartoonni garuu haala badaa keessatti akka jiraatan takkaafuu jiruun baqaa akka taate nuuf gala. Mee haala keessa jirtanii fi dubartoonni akkamitti akka jiraatan nu ibsuu dandeessa? والله يعني ما ليش أنا وان جدهم قبوا باقي نما قد حالا الرجل رامف jireenya keessatti qubsuma jirtan sanitti dhiiraa fi dubartiidhaa fi tajaajilli kennamuuf tokkuma moo xiqqoo dubartii fi ija addaatiin ilaaluun ni jirti. waanuma tokko addan qabu dubartii fi dhiiraa fi waanuma garaagara laatan illee hin jiru ammaa fi yaa waan kana jedhee isinitti hin qabu waanuma adda baatanii dubartii fi dhiira garaagara baatanii hin jiru. Tokkuma hundumtuu jiru tokkoon ilaalullee keessumatti. Yaa dhugumatti dhugaa keetti haala hamaa keessa jirtanii waaqni isin gargaaru bakka jirrutti silaafuu iyyannaa godhachaatuma jirra. Mee amma gama obbo Sufiyaan deebifta.
Halo. Halo, Obbo Sufiyaani akkam jirtan fayyaadha? Nagaadha kan fayyaadha. Nagaa ifa walitti deebine turree jirra. Mee walumaa galatti haala amma keessa jirtanii jijjiiramni tokko jiraame waan ibsuu dandeessa? Homaa jijjiiramni jiru waan hundaa dhageessannatti fakkaata. Guyyaa wiixataatiif kibxata waan iddoo kanarratti raawwatame waan dhageessannatti fakkaata. Nageenya jirra tanaas gaaffii qabnu keessaa takka tana. Mee Obbo Sufiyaani haalli sanii isinirratti gaagamni inni gahee jira? Jechuun namoonni gama hawaasa Oromootiin namoonni nu keessaa madaa'an ni jiru. Rakkinni guddaan nurra gaheetiin jira. Qabeenyi keenya wanti qabnu hundisaatu uffanni keenya nurraa barbadaa'eetiin jira. Lubbuma keenyaan daa'immanii fi dubartoota keessa jiran suguurree godhetti baanee keessaa baqanne. Rakkinni asitti raawwatameetiin jedhame rakkinna dhugaa isinii haasa'iitiin fixuu hin danda'u baay'ee suukanneessaa ture wanti hundumtu. Kanaaf rasaasaan nutumaa turanii akkasumas immoo namoota naashinaalitii biroo irraa biyyootii biroo lammiin biyya biroo hedduutu lubbuudhaan dabre. Rakkinni hedduutu jira jechuun kana jedhee wanti isinitti himu tokko hin jiru. Wanti hundumtuu waan baay'ee nama sodaachisaa ture. Marattuu waaqayyo galanne haa ga'u nuti baaneetiin keessaa dheessineetiin lubbuu keenya tursiisuu dandeenyee jirra. Obbo Sufiyaan galatoomii jechaadha ibsanuu kan nuti fi karaa biraatti akka dhageenyutti namoonni dhaloonni isaanii naannoo biraa ta'an takkaafuu naannuma sanirraa dhaloota adda addaa ta'an nuti Oromoo jechuudhaan baqattoota Oromoo bakka dabsiisuudhaaf rakkina isinirratti uumaa jiran jechuu dhageenyee jirra. Haalli sanii akkam ta'e dhugaadhaan immoo mee wani nu ibsitu jira? Dhugaadha namoonni biyyoota Itoophiyaa himatan isaan Habashaa kun uummanni Sidaamaa keezii Oromootiin seenuudhaaf yaalii hedduu godhanii turani. Haa ta'utii wanti hamma ammaatitti adeemsifame tokko illee hin jiru. Nuti torbee kana keessa hiriira bahuudhaaf qophoofnee turreeyyuu hiriirri keenyas rakkina asitti abidda kanaa wal qabateetiin hiriirri keenyas nu harkaa fashalaa'uu danda'eetiin jira. Gama UNHCR'tiin dhiibbaa garaagaraa itti goonee jirra. Maqaan keenya maqaa Oromootiin akka barreeffama adda addaa irratti nuuf bahu akka naashinaaliitiitti isaan kan barreessan maqaa Itoophiyaa jedhuun akka addaan nu baasan akkasumas immoo hawaasa Oromoo kan ija addaa tokkoon akka ilaalaniitiin sirriitti xiinxallaan keessa gadi beekan yaalii gooneetiin jirra. Yaaliin godhame sun ni milkaa'uu gaanti waan kenneetiin eegaatiin jiru tokko ta'a. Akkuma beekamu sanaan duras biyyoota Masrii keessattis hiriirri guddaan tokko adeemsifamee jira waa'ee keezii Oromoo gurgurtaa irratti sunis haala ho'aa tokkoon wanti dalagamee hiriirri baameetiin jedha irratti deebii torbee tokko booda kennaniif akkasumas nuuf bilbilanii isaanis waan jiru nutti himanii cimaa jabaadhaan jedhaniitiin jiranii gama isaaniitiin koreedhaan dubbisneetiin jirra. Nuti garuu deebiin achi nuuf deebisan gaarii nu fakkaataa dalaggoodhaan garuu ni mul'isan moo ni mul'isan waan jedhu tokko irratti eegnee ilaalaa jirra. Dhugumattuu haala badaa keessa jirtanii. Obbo Sufiyaan ibidda sanii qormaatti godhame takkaafuu gaagama achirra gaheen akkamitti akka ka'uu danda'e maaltu akka kaasamee nu ibsuu dandeessa? Egaa ibiddi kun haalli inni ittiin ka'e lammii biyya hedduutu naannoo kana jira. Isaan keessaa Eertiraa fi Sudaaniidha. Sababii kanaa kan ta'uu danda'aniitiin jedhan guyyaa wiixataa namoonni afurii lubbuun dabree uummanni kunis uummata Eertiraa kan ta'an isaanis ijoollee waan hunda fixataniitiin piroosesii gara biyya Ameerikaatti deemuuf qophaa'an irratti halkan keessaa gara sa'aatii 3tti abidda qabatamaan namni kana jedhamu tokko hin jiru. Wanta hamma ammaatitti himamu garuu shakkii gama uummata Sudaanii Daarfuuriin yakki kun irratti raawwatame wanti jedhamu odeeffannoon tokko tokko ni jira. Kanaaf uummanni Eertiraa baay'ee dallananiitiin utuu jiran
ummanni Afrikaatiif ummanni Sudaanii kun hiriira bahanii karaa cufanii karaa isaan cufan kan irratti jeequmsi guddaan ka'e. Karaan kun karaa guddaa biyyootii lameen walitti qunnamsiisu biyyoos Liibiyaatii fi akkasumas Tuuniiziyaa. Kanaaf gaa ummanni daldanii baheetiin bakka kanatti karaa kana barsiisee ummanni magaalaa nutti kaluu jiru Bingirdaan naannoo jedhamurra. Kana booddee ka ummata qixxee seenaniitiin sikkiinaan akkasumas immoo haaduu garagaraa karaa qabatuudhaan rasaasa dhukaasuudhaan ummanni waraana waan barbaachisu hundaa godhaniiru. Ummata karaa cufes karaarraa haxaa'aniiru. Akkasumas immoo ummata nagaas nus walitti qabateetiin dunkaana keessa jiru keessaa nu baasanii abiddatti qabaniitiin haala suukanneessaa ilmi namaa namarratti raawwanne tokko nurratti raawwatanii kanuma gaa wanti raawwatame sababiin isaatti wal qabsiisee wanti haga ammaa qabatamaan kana jedhameen jiru biyyootii lameen kanarraa kan ka'e. Galatoomii obbo Sufiyaan dhugumattuu haalli keessa jirtan akkaan hamaadha. Waaqni rabbi isin gargaaru jechaadha. Nutis gama keenyaan iyyannaa godhachuu barbaachisuu fi waan keessa jirtan hundaa'u isin deeggarraa jabaadhaan isinin jedha. Galatoomii. Daawwattoota keenya egaa akkuma waliin dhaggeeffannetti baqattoonni Oromoodhaa kan lakkoofsi isaanii 170 ol tahan daangaa Liibiyaatii fi Tuniiziyaa gidduutti akka malee jeeqama takkaafuu dhukkaawaa akka jira waliin dhageenya jirra. Hundi keessanuu dhaamsi isin dabarsinu yoo jiraate hawaasni Oromoo kan biyya adda addaatii fi magaalaa adda addaa keessa jirtanii iyyannaa kana dhageessan hundinuu dhaabbata tokkummaa biyyoota addunyaa dhimma baqattootaatiif bakka jirtan hundarra akka itti barreessitanii fi deeggarta keessaniin akka cinaa dhaabbattan TV Oromiyaa magaalaa Torontootiin isin gaafanna. Dhaggeeffattoota keenya egaa dhiifama daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnuuf tun asirratti raawwatti itti fufuudhaanis odeeffannoo obbo Garbii Nuureedhaa qeerroo waliin godhattiin isin deebisaa. Hin fagaatinaa galatoomaa isinin ja'a. Sisaafi waamicha cima Oromoota magaalaa Torontootii fi naannoo si qubatan hundaaf. Waldayni hawaasa Oromoodhaa walgahii idilee takkaafu annual general meeting waan qabuuf jecha. Saftii takkaafu sanbata xinnaa as deemu kana sa'a 12 eegalee Lawrence Heights Community Centeritti ilmi Oromoo kan naannoo kana jirtan hundinuu akka walgahii kanarraa qooda fudhattan waamicha cimaa kanaan isin afeerraa hin hafinaa. Isinin jenna galatooma. Kofaniti biyatti elalla Oromo yo biya sosone hayyun alagala Namu bilisome maliko dahafna Tuni zafi jibti biya jiddubaha Oromo
jalqabaa darri uusina Oromoo namuu lafaa haalee qabsoo jijjiirannaa akkamiin dabarree dardarri Oromoo eegalliin Finfinnee. Kairo Oromo, ya dardaro, baratota Oromo, ummata Oromo. Minni keenyas har'anu dalagaa Oromoo hiriira lafa buunee bilisummaan dhiigaa ilaala addunyaa dardaraatu oofaa dardarri Oromoo maaliif booda hafaa. Kairo Oromo, ya dardaro, baratota Oromo, ummata Oromo. Yaada mukkatti dhiifannee, boodatti deebinaa gaafa bilisoomne. Makaayoon takka bilisummaa qofa kana walii gallee bilisummaan lafa. Makaayoon takka bilisummaa qofa kana walii gallee bilisummaan lafa. Yaada mukkatti dhiifannee boodatti deebinaa gaafa bilisoomne.